dhugaa biyya kanaayyuu nama baay'ee si jaallata nama baay'eetu gisee si harkan tiktok wini raachuu kan ni jaallannaa naan jedhu amma dhufuufi barkaa yeroo sin dubbisuudhaaf wallahi raachuu wallahi jedhe dhugaa irreecha kaayiroof dhufuufan jira bara arabannaa kottu dhugaa rabbi sisi manna achi maaltu jira ammoo na dhagaye akka haadha faatee biyya kanatti simatanii argiteetta miti raachuu kisingiidhaan dhalaaleen waliin dachaanii kisingiidhaan nam simadhu kisingiidhaan si simatu asitti ante akkas taanaan immoo torban kana keessa hin dhufa baqa kontu wallahi kontu yo kisingiidhaan kanaan dura eenyuun kisingiidhaan simattaniittu bas gaarii yamin biluu kiran simanni ammallee haadha faatee qofa simatamti kabasanu barbaanna kisingiidhaan simatamte yaa oonaa haadha keetime maal miidiyaarra dargine wallahi kisingiidhaan simatamte nutis immoo bakka asliin faa fuuldura turani gaafa simannaa Rabbii faa Abdii Muktaar faa laxallatanii gadhiisan rabbiin immoo laxallatte Hamzaan turre Allahu Akbar gawaan Hamzaan sodaatee dhaabbata ashitti gawaan ume yootaakun Doroo baay'ee simannaa ho'aa iyyuu godhe hunduma keessaa kana eenyutu simannaa namuma hunduma keessaa dhiirota hunduma keessaa eenyutu simannaa ho'aa taasisee fi sa'aatii baay'ee girgirtaarra ergiseedhuma laxallatenni hin beekamu kan keenya rikardi ana cabsa ta'a kan keemmoo anatu rikardi cabsa kan keemma akkanatti tarreetti dhaabbannee nuti habaabollee mana keessaa fuunu binnee jiidhaasaa jechuun rikardi sabaarii ta'uu qabaan silumaan nin jaalladha kisingii kan hedduu jaalladha maal jaallattee onaan jedhan addunyaa kanarraa wanni akka kisingii laxallatu natti tolu jiru Ijoollee kolfaa dabra dubee wallaahi Habiibi na dubbisee kolfee. Namni akka keenya kolfisiisu hin jiru barfaadha. Habiibi anillee akkasuma bar kolfaa gisee si argu dhibba shannan. Jaalalaan miidhameetti Musaa Jeeqamee jaalalaan miidhamee du'eetu gootee hojjette. Yesuus kolfa garaan na dhukkube bakka. Akkasiin jedheen barawe ene geeta attaan kas daaboost nalaksallar jedheen ene abtaan konkubaadhaan maal qasti jaallu. Ay fati. Ashitti. wayye bakka geemii taphattanii haa deemu. Ay no asitti taphataa bakka. Ani ijoolleen na eegaa jiru. Nagaasiin gaafachiifane. Hayyee raachuu. Okay bagana bakka badin ishii raachuu yesi jaallannaa si kabajnaa I love you. Raachuu kasiin jedhu. Wayi. Yoom Dubaay dhufta? Dubaay nan dhufa Dubaay. Yaa wayzariin bareedaa kootu akka bara darbee ho'aa miti amma. Ash nan dhufa ashitti kokeessi godhama. Hayyee. Bye.
Maftuko. Obboleettii ya galatoomii kiftiiko. Bakka suufiin narraa bareeda yeroo hunda suufii uffadhu. Akkas yeroo hunda shamiizii uffadhu. Jirra wallahi. Maali jirta? Heerumaan qopheeffanne waa? Inshallah itti yaadaa jirra. Asitti moo asitti hin ta'u asli. Yoon Kaanaadaa deeme mana heerumaan. Abadan. Maa odeeffannoo sobaattu nagaa hereeffatti diyaasporaa wayii buusaatti miilee minamina barbaaddi uffata bitattee naan jedhanii anfi gaafadha jedhee yeroo dhabe akka waan qabbanni kun osoo seenee gadi wannoon jedhee heerumuu hedduu namni natti dhugaa rabbi si milkeessinna akkami Yaa Rabbi akkas ture itti yaadnee turre garuu gizeetti yaadnu si galee no hin ta'u Kaanaadaa dhumatti naaf ta'uun jedhe. yaada jijjiirte Yaada jijjiire malee dhugaa ture yaa. isas sitti jijjiira yommositu yaada jijjiire Yaada jijjiire. wallahi diyaasporaa yaada baatee Zamana kana sila dime TikTokii dhisime. Miskiina meeqa turuu mana madaamii dhiisee Ameerikaa deemuuf diyaasporaa teruu biyya mana madaamitiyyuu biyyatti galee kun amma waan uffata aduu miiccatu dhabeetiin handoode miiccataa jira lagarra taa'e. Innaafatiyyenis akkas gooti Dr. Maalis itti balleesse. Yoo fedhe Kaanaadaa deeme wal fuuna malee asitti Kaayirootti abadan. Waan dhiironni diyaasporaa shamarran kenna biyya Arabaa goote bineensi mukaatu waliin goone dhuga. Akkam seete asli garuu maaliifi diyaasporaa gizee jettuu dhugaa keetii nuti shamarranii diyaasporaa gana yoo argine dhugaa dubbachuudhaaf kan jaalalaas ni jira kan maallaqaas ni jira sii galee miira keessa gallee jaallanna yaa tokko tokko madda baraadhaa fi tokko tokko immoo kan dhugaas ni jira kan kijibaa akka jirutti kan dhugaas ni jira sii galee na gizee argitu immoo hin jira miira keessa seenta kan akka gurraachaa kana gizee argitu miira keessa seenta. Rabbummaan nu haa eegu dhugaa jaalalti isaanii hamtuudha jaalalti diyaasporaa. Ingiliffa kanaan jaalala nama qabsiisa. Yaa muuvii kana roomaansii kana ni beekaniimi. Roomaansii kana miseenjaraaf dabalanii nama laachisa. Yaa wallahi naa rabbummaan nu haa eegu jaalala isaaniirra. Wanni aan jedhu ana na aadee. Mudannoo osoo jara jantu karaa miseenjaraatiin si mudate waan akka amman dagana wayii waan hordoftoota kennatti himte yoo qabaatte akka mudannootti. Dhugaa waggaa dabarfatee jira. Waggaa lama yaa waggaadha. Jaarsa wayinnaa dhufe biyyuma diyaasporaarraa si galee. Mubee gaafatee mubeen hokkeedee mubeen naa fidee mubeen hangaarraa hima waan sana gizee na arguun kolfa achi natti fidee bakka yume yoon jijjiirames maqaa diyaasporaadha jedhee ittiin haasaa garuu bootii miidha malee miseenjaraa miti. Bootii miidha achi natu haasofnu si galee bakka harakaata godhaa. Qabeenyaa kana minaamin jedha viidiyoo banee nyaatan hojjetaa jira ispoortiin dalagaa jira waan hin taane nan dubbatas itti galee ani immoo harakaanni akkanaa natti hin tolu. Maal hojjetaa jira waxiin dalagaa jira akkana godhaa jira akkas godhaa jira akkas godhe viidiyoo ban akkas godhe maali booydaan kiyya maali maammadoo biyya Arabaa hojii yoo rakkadhe si hojii rakkachuu dhiisee jedhe. Kushiinaa keessa dareetti garsiisa. Kushiinaa na agarsiisaa mana na agarsiisaa an tujjaara jedha bakka ani akkanitti si jiraachisu jedha ganaa mallee haasofnee bar guyyaa afurlee hin geenye bar. Karraatanyaan hin jiru koo biyya marajii maan gaafate. No an ofiifin kuukii moo kuuki godhanaan jedhe
Cook goda ofi mana gisa. English mana. Sigoro ada. Cook goda. Kikumo cook goda Wati goda hum. Wati damat fakka cooking wati dam. Ya. Na kasi rabbi no ay gujala larra. Amin. Bareedai. Nagaa qabdaa kabra. Nagaan qabaa bakka sin qabu deemi tabadhu. Yalla habibti. Yalla ba. Bye.